Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Urjii Entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aatis komentii irratti yaada kennuufan dhufe hordoftoonni kiyyas komentii kana irratti akka yaada bilchaataa obboleetti keenyaaf qoddaniif asumaanan kabajaan isin gaafadha. Egaa gaafin obboleetti kiyyaa barreeffamni ishee dheeraa waan ta'eef obsaan akkana dhaggeeffattanis asumaanan kabajaan isin gaafadha. Egaa gaafin obboleetti kiyyaa akkas jedha. Deebii akkanaaf deebiftu abdiin qaba. Ani jaalallee koo baay'een jaaladha. Akka isa jaaladhu yeroo baay'ee itti hima akka baay'ee dinqisiifadhus inni garuu dhugaa jettamoo naan jedha. Inni garuu anarraa waan jaalatuuf waan jibbullee natti hin himu angaani gaafadhu yoo ani gaafadhe naaf hima ati anaaf waa hunda kootii ani keetuma callisii hojii keetitti jabaadhu naan jedha. Gaafii ani isa gaafadhu osoo hin somnee naaf hima garuu ofiin waan tokko naaf hin himu ati maaf calliftaa nan jaalattu yoon jedhuun callisuun amala kooti. Ani baay'een si jaaladha hin yaaddayni naan jedha. Ani immoo baay'ee aaree gaafa lolee jecha isa aarsu jedhuun inni garuu maaliif jettee hin jedhu callisu malee yoo ani ofuma deebi'ee dubbisee maa callifta jedhuun jecha na aarsu naan jetta. Osoo na jaalatte naan hin loltu ati na aarsi malee ani sin aarsu jedhee bilbila koo cufadhee naan jedha. Ani yeroo baay'ee dhiifama isa gaafadha. Innis dhiifama inuma naaf godha. Garuu barreeffamaan malee tasumaa taa'ee naaf hin bilbilu. Ani bilbilaan haasa'uu hin jaaladhu. Torbee keessatti guyyaa boqonnaa bilbilaan dubbanna naan jedha. Sanuun barbaadu inni bilbila hin barbaadu onlaayinii irra hin seenu ofii sin jaaladha naan jedha. Ofii yeroo naaf hin kennu waan ani jedheen hunda ofii tole naaf jedha. Gaafii ani isa gaafadhe dhugaa natti hima. Akka bultiif dafee na wajjin dhaabbatu barbaadu kootu galii jedhee natti dubbata. Ati hin sobdaa yoon jedhuun ani yoon du'e malee sin dhiisu suman fuudha hanga ati galtu si eega naan jedha. Ofii yeroo naaf hin qabu isa dhiisuuf dhugaa dubbata. Inni nan jaaladhas garuu waa hunda keessaa tokko yoo shamara wajjin ciisuu barbaade naaf eeyyamii mee ati narraa fagoo jirta shamara wajjin ciisa naan jedha. Yoo ani gorsee lolee aaru ishii hin aarin eeyyama kee malee itti hin dhiyaadhu naan jedha. Xiqqoo turee ani obsuu dadhabe ati daftee galaa hin jirtu naaf eeyyami ji'a keessatti guyyaa 2 wajjin ciisan sin sobu dhugaan sitti hima naan jedha. Ani aaree jannaan dhugaa sitti himuu kootti si aarse moo ani si sobuu hin fedhu dhugaan si jaaladha naan jedha. Anis waan jaaladhuuf jecha tole jedheef ji'a keessatti akka shamara biraa wajjin ciisu osoon jaaladhu. Sababa kanaaf abdii irraa kutataa jira. Sababa inni shamara biraa wajjin ciisuuf jecha anaan ati haadha ijoollee kootiti naan jedha. Ofii waan barbaade siif godha naan jedha. Na gaafadhu anaan jedha inni biyya jira ani biyya ormaan jira. Akkamitti amanee jireenya kiyya bultiif abdadha. Mee nama kana furmaata naaf kenni. Ani ofii dhiisuun qaba jedhee yaada ati na jaalattu naan jedhuun inni immoo atu nan jaalattu naan jedha. Ani innuu nan jaalattu waan naan jedheef waan ta'eef naaf ergi jedheeni ishii karaa ittiin barbaade siif erga naan jedha. Oromiyaa keessa taa'ee biyya Arabaa keessatti naaf ergaa jira. Mee yaada naaf kenni. Jaalala wajjin itti fufu moo hadhiisu? Garuu baay'ee nan dubbisu. Sa'aatii barbaade na dubbisee yooma san onlaayinii cufata. Yoo ani baay'ee isa yaadee jedhuun hin yaaddayni ani keetuma hojii kee jabaadhu yaanni nama miidhaa naan jedha. Isa dhiisuu baay'een jaaladha. Wajjin itti fufuuf narraa fagaata yeroo naaf hin kennu. Fakkeenyaaf qanii sanbataa anis boqonnaan qaba innis boqonnaa qaba garuu yeroo naaf kennee na wajjin hin dabarsu. Osoo na jaalate yeroo naaf kenna ture jedhee baay'ee aaree gadda. Mee maal jettu? Kanaan galatoon Urjii sabboontuu Oromoo baay'een si jaaladha. Qophii kee baay'een natti tola.
waan baay'ee sirraa baradhee dhugaa rabbii gorsa bareedaa akkanaaf deebiftuu abdiin qabaa jette. Egaa gaafin obboleettii keenya kana fakkaata. Warreen komentii viidiyoo san jalatti keessan gaafii kana argitan jedhee tana yaada. Komentiin ishee baay'ee dheeraadhas. Egaa barreeffamni seeraan yoon dubbisne asumaan dhiifama isin jedha. Egaa barreeffamni obboleettii kiyyaa akkuma isiniif dubbise kanaadha jechuudha. Mata duree irratti ani wanti jalqaba jechuu barbaadu gaafin kana dura deebisaatis ture ta'ee gaafii kana irrattis deebii wanti laadhu of bakka buuse tanaan jechuudha. Yeroo hundumaa akka shamara takkaatitti osoo wanta akkanaa kun na mudate mataa kootiif filannoon ani fudhadhu yookiin deebiin ani jireenya koo keessatti laadhu maali kan jedhu tilmaama keessa galchee tanaan isiniif deebisa jechuudha. Akkaataa saniin akka fudhattanan barbaada. Kana duras kanan deebise ta'ee viidiyoo kana irrattis kanan deebisu jechuudha. Egaa duraan dursa irratti wanti kamuu obsa barbaachisa. Obsatti aansuudhaan ammoo obboleettiin tiyyaas keessatti waa lama hin ibsine. Innis nama kana onlaayiniidhaan jaalala waliin eegalu akkasumas ammoo yookiin nama biyyatti yookiin qaaman beektu ta'uusaa adda wanti naaf baafte hin jiru. Haa ta'uti garuu yoo biyyatti nama kana qaaman ni beekta yoo ta'e amala callisuu yookiin waa dubbachuu dhabuu fi guutumatti sirraa fageenyi isaa haala wal fakkaataa yoo ta'e sitti haaraa ta'uu qaba jedhee hin yaadu. Garuu nama kana ammoo onlaayiniidhaan barte taanaan onlaayiniidhaan isa barte jaalala waliin eegalte taanaan wanti gaafii keessa nama seesisu tasumaa hin jira jedhee hin yaadu jechuudha. Sababni isaatis namni kuni waan ati jaalala mataa keetiin jaalachaa jirta malee jaalala siif qaba jedhee wanti fudhadhu hin jiru. Sanas ta'ee kan ammoo akka shamara takkaatitti wanti kun osoo si mudate ati maal deebista yoon jedhame an akkuma jalqaba jedhe of bakka buuse tanaan deebii kamuu kanan laachaa ture kanan laadhus jechuudha. An akka mataa kootitti dhiirri na jaalatu tokkoffaa yeroo naaf kenneen afaan haasa'uudha. Dhugaa inni natti hima jedhee fudhadhu immoo dhugaa isaan haala kamiin natti himuu danda'a. Dhugaa jiru nan arga yoon jedhe fageenyaan irraa jira nama kanarraa hojiin hojjetu hin argu barreeffamaan malee afaan hin haasa'u. Jaalalleen kun afaan barreeffama qofaani kan inni haasa'u. Isa kamidha kanan ani dhugaa natti hima jedhee fudhadhu isa barreeffamaan naaf deebisu yookiin viidiyoo waraabee naaf erguu danda'a moo maalidha? No, ani kana isa dhugaa natti manatti dubbata isa jedhullee jalqaba irratti hin fudhadhu jechuudha. Nama tokko osoo qaaman waliin jiraatte wanta inni balleessu wanta inni hojjetu adda baafattee ijaan wanta argituuf jechuudha. Dhugaa dubbata jechuun dabalataan ati immoo fageenya irra kan ati jirtu wanta inni sitti himu qofatti amantee dhugaa dubbata jettee fudhachuun ofuma miidhuu ta'a malee an akka kootti sirrii miti jechuudha wanta kana. Dhiirri si jaalatee jalqaba irratti yeroo siif kenne sitti haasa'a. Lammaffaa irratti sitti dhiyaatetu kan isaa si godhachuu barbaada. Guyyaatti yoo xiqqaate dhiirri si jaalatu al 3 akkasumas yookiin al 2 si bilbila jechuudha jaalalleen kee. Garuu yoo bultii keessa immoo jiraatanii bultii keessatti amala walii beektu ta'a. Egaa namni ati immoo ganaa gara bultiitti hin seenne warri bultii keessa seene immoo amala walii beeka waan ta'eef torban itti walii bilbiluu danda'a. Maaliif amala nama sanaaf beeka waan ta'eef ati immoo gara bultiititti hin seenne. Egaa biddeenni nama quubsu eela irratti beeksaa jedha miti ree Oromoon yeroo maqmaaku. Kanaaf jalqaba irratti namni kun osoo jaalala siif qabaate kan ofiisi godhachuudhaaf halkaniif guyyaa si faana dhama'a si faana carraaqaa jechuudha. Tokkoffaa jaalala siif hin qabu. Ani akkuma dura kaasee of bakka buusitaan dubbadha murtee mataa keetii kan fudhachuu qabu somaadha jechuudha. Ani iddoo kiyya bu'ii murtee kana murteessee osoo hin taane murtee mataa keetii kan murteessuu qabu somaadha waan ta'eef kanaan haala isaanii fudhadha. Jalqaba irratti jaalala siif hin qabu. Lammaffaan shamara biraa waliin akka waliin ciisu naaf eeyyame. Dhiirri si jaalatu akkamiin kabaja keetifuu afaanii baasee shamara biraa waliin akkan ciisu naaf eeyyame jedha. Iddoo kanattis maaltu mul'ata yoo jenne jaalalleen kee kunii dhugumatti osoo jaalala siif qabaatee ati yeroo kanatti biyya hambaata irra kan jirtu miirri kee ni jeeqama. Wantoonni si aarsan wantoonni si yaaddessan biyya hambaatu mataa isheetiin yaaddudha. Kanammoo dabalataan sirratti fe'ee si yaaddessu ture. Akka ati dhiphattu sin godhu ture. Jaalalaan ibsu kun maaliif jennaan si gorsaa yoo ati balleessite illee yoo ati dadhabde illee yoo ati aarte illee hin aariin miira keessa hin galin sin jedha malee
dabalataan kun ba'aa sitti ta'ee yaada mataa ofii fidee sirratti ta'ee akka ati yaaddoftu akka ati dhiphattu akka ati iddoo olaanaa kennitee fi ati qofti jaalala kanaaf cinqamtu sin taasisu ture. Kanaaf jaalala siif hin qabu jechuudha. Inni sadaffaan irra deddeebiidhaan dhiifama naaf godha. Egaa irra deddeebiidhaan sababni inni dhiifama siif godhuuf ati akka inni barbaade taafii jirta waan ta'eef. Maaliif jennaan yeroo barbaade seenaa online irraa yeroo barbaade seenee si dubbisa, yeroo barbaade immoo achumaan callisaa amma ati dubbistutti sin dubbisu. Namni kuni sababni isaatis ofii isaatiif jireenya isaa keessatti kan jiru biyya keessaa akka barbaadetti bashee jiraachaa jira jechuudha, qilleensa gaarii fudhachaa. Kanaaf isaaf dhiifama siif gochuun isaa akkasuma isaan dhiphisu. Callisee dhiifama siif godha, lola tokko malee sitti osoo hin dallanne jechuudha. Jaalala miti inni kun illee jechuudha. Nama boruuf si barbaadu yoo ta'e waan tokko irratti yeroo ati balleessitu baay'ee lolee baay'ee aaree dhiifama siif godhullee waan kanatti hin deebiinsi jedha. Isarratti ammoo dhiirri akkuma jalqaba kaase dhiirri si jaalatu haaxirii sitti haaxira. Haaxirii jechuun of gidduudhaa si baasuu hin barbaadu. Sababni isaatis egaa shamarri yeroodhuma kamuu kan ammoo dhiironni sirriitti beekan qabinsa barbaaddi. Qabinsa barbaaddi jechuudha. Qabinsi sun immoo harkaa bahee taanaan akka shamarri sun harkaa baatu hin beeka waan ta'eef sirraa hin fagaatu. Dhiirri si jaalatu ganama galgala sirraa hin fagaatu. Oolmaa kee si gaafata, bultii kee si gaafata, karoora kee gara fuulduraa si gaafata. Namni bultiidhaaf si barbaadu tasumaa nama akkanaati miti. Ana akka kootti jechuudha. Jaalattus jibbitus jaalattu waliin itti fufii yaadni kun immoo naaf hin ta'u jettullee murtee mataa keetii fudhatta jechuudha. Kanaaf atammaan tanarratti murteen kan kee eenyu harkaa yoo sun taane mataa kee harka jira. Sababni isaatis ati bultiitti hin seenne waan ta'eef mataa kiyyaaf naaf ta'a kan jetteetu murteeffattu. Yaadni kun yaada mataa keetiin ati amma xiinxaltee wanta feete murteessuu dandeessudha. Sababni isaatis of dandeessuu dubartii waan taateef jechuudha. Dhiirri si jaalatu immoo isa kana miti. Yeroo kan siif hin kennine isarratti bilbilaan dubbachuu hin fedhu, bilbilaan dubbachuu hin barbaadu. Egaa kana maal jettee fudhatta? Dabalataan ammas egaa dhiironni yoo komentii kennan ragaa bahu jedhee yaada. Dhiirri si barbaadu sagalee kee dharra'a. Bilbila barreeffamaan miti bilbilaan malee haasa'uu hin fedhu. Dhiirri si jaalatu jechuudha. Sababni isaatis jechoota ati jettu sagalee kan kee wantoota ati haasoftu isa hawwata waan ta'eef. Kanaaf inni kun maal agarsiisa? Jaalala akkasiif hin qabne, guutumatti kabaja akkasiif hin qabne, akkasumas yeroo akkasiif hin qabne, siif iddoo akkasiif hin qabne. Jireenya isaa keessatti ati yeroo ammaan kana akka bootaa hin qabne yookiin iddoo hin qabne sirriitti gadi fageenyaan hubachuu qabdu. Egaa komentii keetirraa kanan hubadhe isaan kanneen. Wanti hundinuu yeroo nutti himamutti nama jaalannu tokkorraa adda bahuudhaaf baay'ee ulfaata sirriidha. Wantoonni namni nuun jedhanis dhugaadha jennee hin fudhannu yeroodhaaf. Nama hunda bira jira wanta akkanaa kun. Garuu erga dogongora sana hubanneen booda yeroo itti nutti barfatutu jira immoo. Yeroo ammaan kanatti guutuudhaan guututti dhiisuudhaafis rakkachuu dandeessa. Sababni isaatis baay'ee jaalatta onni irraa waan ta'eef. Garuu miidhamni kee kan boruu hin caalu. Kan har'aa kana keessa irratti kan miidhamtu caala kan boruutu caala. Sababni isaatis nama kana waliin boru bultii ijaarratta, bultii keessa seentaa, maallaqni irra hojjechaa jirtullee isin lamaan gidduutti qisaasaa, humna keetitti hin haftu, bifa keetitti hin haftu, dargaggummaa keetitti hin haftu, boru kanaan daraan aarta jechuudha. Namni fageenya irratti si kunuunsu kan ofii godhachuudhaaf si waliin hin xaarre, si waliin aarsaa jaalalaa hin kaffalle, boru jireenya keessa naseessee aarsaa jireenya nafaana kaffalaa inni jedhu tasuma kan dhugaarraa fagaate. Kanaaf namni kuni guutumatti jaalala siif hin qabu jedhee tanaaf fudhadha ani jechuudha. Akkuma jalqaba kaase of bakka buuse tanan gaafii kana siif deebisaa jira waan ta'eef. Kan si jaalatu akkuma jedhe yeroo siif kenna, yaada keessirraa fudhata, yaada isaa siif qooda, siif jajjabina sii ta'a, siif deeggarsa siif ta'a, gaaddisa siif ta'a. Yeroo ati aartutti si qabbaneessa, si cinaadhaa hin dhabamu jechuudha. Fageenya irras jiraatu akka waan si cinaa jirutti akka sitti dhaga'amu si taasisa dhiirri si jaalatu. Kanaaf inni kun immoo hawwiin isaa garagaraa. Maaliif jennaan takkitti namni ala baree guutumatti manatti hin deebi'a jechuun ulfaataadha. Ati yeroo ammaan kanarratti akka dubartii biraa waliin illee ciisuu eeyyamtee jirta. Egaa kana jechuun akka ati isa
jaalala guddaa qabduuf yookiin akka baay'ee isa jaalattu agarsiisa. Inni garuu akka jaalala homaayyuu siif hin qabne agarsiisa. Kanaaf garaagarummaan keessan isin gidduutti ni beeksisa jechuudha. Ati baay'ee isa jaalatta. Inni garuu homaa sin jaalatu. Osoo si jaalatee jalqabumaa sin gaafatu, sin eeyyamsiisu. Wanta akkanaa jedhee sin gaafatu tasuma. Inni kuni tuffii siif qabuuf dhugaa dubbataaf miti. Kuni dhugaa dubbate jedhee to'anii akka mataa kootiitti hin fudhadhu. Sababni isaas nama miira ofii of hoogganuu hin dandeenye jechuun siif jaalala hin qabu. Miira ofii dirqama of hoogganee amma ati galtutti si eeguu qaba malee fageenya irratti wanta akkanaa sin gaafatu ture. Yookiin yoo miira ofiillee of taqoxaxaruu dadhabee akka ati galtu si muddee si waliin gaa'ila ijaarrachuudhaaf haala saniin akka ati galtu si taasisu ture malee dubartii biraa waliin hin ciisanaaf eeyyami jedhee tasuma si caqacaqu ture. Kanaaf jaalala siif hin qabu na si deebisa obboleetti kiyya. Egaa koomentiidhaan dhaggeeffattoonni kiyya akka waan gaarii siif barreessan yookiin siif deebisan isaanillee akka yaada isaanii siif qodan abdiin qaba. Ani wanti siin jedhu garuu isuma kanaadha. Akkuma jalqaba kaase iddoo kanatti of bakka buuse tanan osoo nama akkanaa mudate of bakka buuse tanan deebisa jechuudha. Yaada kan koo kan ammoo fudhachuu fi dhiisuun ammoo sumaafan dhiisa jechuudha. Isa kana an akka kootti garuu namni kun jireenya borootiif nama si barbaadu miti. Yeroo ammaan kanarratti ati murtee mataa keetii murteessuu fi dhiisuu akkasumas wantoota garaagaraa adda baafachuu yeroo itti dandeessudha. Dabalataan fageenya irra teessee kanan godhaa sanan godhaa qofaa yoo son taane yeroo ammaan kanatti ati of taatee jiraachuu qofadha. Isa si jala callisu ati si jala callistee jireenya mataa keetiitti fufuudha. Ati shamara waan taateef dinqisiifachuun kan kee hin jibbamu. Ati shamara waan taateef isa kadhaa deemuun tasumaas hin barbaachisu. Kana jechuun koo jaalala keessatti aarsaan gama shamaraatiin hin barbaachisu jechuu koo osoo hin taane aarsaa isa dhugaa aarsaa humnaa ol kan kaffalaa jiru komentii keetirraa kan dhufadheetti sidha malee isa miti. Yoommoo dhugaa hin dubbanna ta'ee jaalala keessatti irra caalmatti eenyutu aarsaa kaffala yoo jenne dhiira. Kan isaas godhachuudhaaf dhiiratu aarsaas itti kaffala malee ati aarsaa itti kaffaltee kan isaa ta'uudhaaf tasuma yaaluun keessirri miti. Kanaaf isa kanarraa of qusadhu si jala callise taanaan jala callise si gatee deeme taanaan jireenya mataa keetii itti fufi. Dubartii of dandeessoo taate kumaatamatu si barbaada waan ta'eef ofitti amanamummaan mataa kee harka qofa jira. Kanaaf atis guyyaa kara guyyaatti al tokkoon daandii sana cufu kirrii sana cufu yookiin kutuu osoo hin taane guyyaa kara guyyaatti irraa fagaachaa deemi. Akkuma inni irraa fagaachaa deemu kana jechuudha. Guyyaa kara guyyaatti irraa fagaachaa deemte nama kana harka salphumatti jireenya mataa keetii uummachuu dandeessa. Nama kana harkaallee bahuu dandeessa jechuudha. Kanaaf jireenya mataa keetii si harka jira. Ani wanti si deebisu akkuma guutumaan guutuutti jalqabarraa hangamaa dubbachaa ture isa kanaadha. Jireenya mataa keetii ati immoo kan murteeffachuu qabdu sidha. Ani video koo asumarratti hangoolaba akka warra hubatte abdiin qaba. Komentii wasii barraa immoo sirriitti hubadhu. Ani yaadni kiyya guutumatti of bakka buusee kanaan deebisu isa kanaadha. Dhaggeeffattoonni kiyyas komentiidhaan barreessaa fi yaada kiyyarraallee maal akka hubattan video kana akka hanga xumuraa yoo dhaggeeffattan anarratti illee akka yaada kennitan barbaada. Yoo dogongorellee na sirreessaanis ni jedha. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti waan nafaana turtaniif galatoomanis ni jedha. Horaa bulaa. Bule wana garra walintene amane wana mane mimma akata karkarbane